naan jette dhageesse. Mee dhagahi yaa gurbaa ati takka daawaa hin dhageenye islaamni jalbaba haa uffatuu hoo gurra siin geenye sirba eenyutu bahee sheeraa jetta na bira hin geenye kan akka keetii kun tabbat yadaa dhiisi aana ollaa hin geenye. Dhugaakeet kun dhuguma waan irra hin keenye. Ani hin baranne aana'oona saniyyuu hin geenye silaa inumaan fedha yeroo tunaan geenye umriin koos na deeme 30 geenye. Yaa obboleessa koo sin gorsaa ni fudhattaa narraa markazni babal'ate addunyaa kanarraa mangisarraa sirraa taatus hojjettuu qansiraa quraana barachuun harkuma kee jira an 30 buuseen keessa deebii jira kan akka koo baay'ee kunoo eebbifamaa jira. Unkaan dassa alaachuu isiniin jenne koongiraa umriin sin daangessuu barachuuf kan kun fedhii rabbiiti nabi Muhammad keenya bar caalaa namaati irra haa jiraatu rahmanni rabbiiti irratti bu'e quraanni waggaa 40tti. Alhamdulillah yaa obboleettii koo bagansi argadhe dubbii qoosaatiin waan guddoo kunoo sirraa baradhe barbaadeetiin bilbila kees namarraa fudhadhe amma na galmeessiniin seenaa. Dhageessanii akkana jedhanii wal faarsaa turanii Asiyaa. Yaa mangistii kiyya baay'een si jaaladha egeroo jiruutiis silaasiin abdadha na dagachuun ooltuuf je'eetiin sodaadha garuu jaalalti ta'e soba moo dhugaadha. Ahmad. An dhugaan si himaa si malee hin qabu halkan yaada keetiin hirribni nan qabu yaaduma kee malee yaada biraan qabu waan addaan nu baasu rabbi nurraa qabu. Asiyaa. Anis fayyaan qaba yaaduma kee malee wal harkaan jabaatte bilbilumaan malee halkanii fi guyyaas an addaan wallaale akkamiin hafuutii yoon si bira galee. Muhammad. Barri siinaaf qoottu dafii akka simbiraa silaa yoona hin jiru ati jirtaafan jira. Barri gabara gammachuu malee barri gaddaa dhume anis kan keetuma atis siif na uume anis kan keetuma atis siif na uume. Asiyaa. Guyyaan jaalala kee jalqabeerraa ka'ee waa'ee keetii yaada kophaa kan koo taa'ee furuusaas gubuun eegale ibiddarra kaa'ee eesh fiiqnaan jette madaamillee na kabaluu ga'ee silaa garaan kiyya suma bira fedha bakka inni jiru nageessinaan jedha halkan rafuu didee cayi na godha dawaasiitu beekaa fidiittiin godha waa'ee keetii yaada aduu seentee baatu an eddaan si dhabu lubbuun koo haa baatu halkanii fi guyyaas afaanii nan buutu siin jaaladhaa malee ati waan an fuutu. Muhammadis wayi lafatti dhiise. Muhammadis wayi lafatti dhiise dubbii dhugaa godhe yeruma san bilbila warratti qiliw godhe assalaamu alaikum abba jedheeti gaafii godhe warra Asiyaa naa dhaqa anaatu sii fedhe abbaanis wayi didee nikaa shalab godhe akkanatti gammachuun kunoo jarri wal fuudhe akkanatti gammachuun kunoo jarri wal fuudhe. Atis ta'iif Aliyyi isiinis siif haa taatu Faaxumaa wajjin nu dulloomaa arriidhaas hidhadhaa tura hanga dhumaa namni khayrii dalagu namuma. Irraa jammaree suutaan tirachaan quraana toltaree ustaadni kiyya gaariin takkaana hin ifanne caccabsee bira taruu suuta waliin naa guure haga fedhu turullee anis abdii muranne. Amma gaa'imalli koo gara quraana keessaa waa'ee quraanirraa gaafii maaltu feesisa obsaan taa'ee eeggadhuu deebiin obsa feesisa. Nyaattee dhugdee hin quuftu damma caala mi'aansa quraana jechuun laafaa miti kalaama rabbul izzaa an barbaadeetan dhabee fakkaataa akka isaatu na booji'e waanuma hunda keessa. Jaalala isaan qabamee dhabuun fedhuu bari isaa. Jaalala isaan qabamee dhabuun fedhuu bari isaa aaritii yoon qabaadhes sammuu koo na bohaarsa. Yaa ustaaza keenya barnuuf taate gaaddisa garee keessaan dhabamuu yeroo hunda barsiisa wallaalaa meeqa simatee ol gashee garee keessa wallaalaan ol sheenee meeqa bare hadiisa barsiisaa aqiidaatii eenyu wallaale isa barumsa gahaa kennee akkasitti eebisiisa. Fuula nutti hin guuru suutan nu jajjabeessa galatoomi ustaazii koo jazaa kee maal deebisa haaliqni haa deebisu isumaatu dureessa jazaan keessan haa ta'u jannatal firdoos keessa.
yaa rabbi milkeessii mee ustaaza kooti maal jedheen dubbadhaa galata isaati umrii nuuf dheeressi rabbii kiyyaati ka fakkeessaan qabnee barsiisaa addaati nu biraan dhabamu rakkoo fi bal'ootti bashaasha kokkolfaa sin madaalu hundi. Rabbittu nuuf kennee markazi ridwaanii achitti barannaa hadiisaaf quraanii koo markaza siiqee warri fagoo jirtanii halaala teessanii maa biraa deebattanii kottaa si galaa mee baradhaa ilmi aqiidaa qulqulluu karaa daandii gaarii nu barsiisaa jiran ustaaz Haruun Zaakirii osoo ilmiin baratin sinqeebalin dacheeni gaafa guyyaa du'aa sirraa godaantanii nakiirii fi munkar gaafiif sitti dhufanii gaafiin qabrii jabduu mee maalum deebiftanii badii ta'e sirraa sitti qali ani fayyaadha ati nagayaayii ammarraa eegalle sagalee wal qabu silaa irri hin jiru gurzaan wal azzabu silaa irri hin jiru gurzaan wal azzabu isin hunduu singiliidha sila allahu akbariin hin jirtu shuuhaat Allahu akbar Allahu akbar maafi wal dhiisoo Ustaaz illeen nan dhiisu sagalee naa qaba. Markaza maan seenne eessa badde abba. Inni quban qabu waan ani itti jiru akka amma seenjaraan hogguu gurzaa bulu. Amma haala kanaan ji'a lama turree gaafii isa gaafadhe maaf waadaa naan galle. Inni illee naan jedhu wallaahi billaahi ansi malee hin jaalannee na arga ilaahiin boontuu ansi malee nama biraan fedhu. Bultii si barbaada naa hubadhu lubbu. Bultii si barbaada naa hubadhu lubbu. Mee naa fayyamii viidiyoo dawwala shari'aan hirmaattee harkaa luka laala. Wala kalau. Allahu akbar. Anilleen hin je'een eeyyee dhugaa keetii ruuhii baga na gaafattee harkaa luka laaluu shari'aan heeyyamte amma natti hin tolu osoo booda naa dawwalte. Maan akkana jedhu. Bakka rakkoon qabu lubbuuti yahaya bareedinaaf koottu diradhuutiin faaya jedhee naan dubbatee sagalee bareechee onnee tiyya fuudhee harka ofiitti galchee. Amma yeroon geenyaan viidiyoo dawwalee sagalee bareechee maashaa Allah jedhe. Na dhagahi falmuu dhuguman sitti ma fuulli kee bareedaa akka nadhii damma funyaan kee bareedaan kaarota fakkaata qubni kee qaqal'aan paastama fakkaata kootti nyaata. Ijji kee bareedaa akka urjii samii ani sin jaaladha abboona amani. Osoo waliin haasofnu waggaa lama guunne maaf manan ijaarre birrii waliin buufne jedhee na gaafannaan xiqqoo itti yaadee eeyyan dhugaa keeti ani erga biyyaa bahee baroggaa 8 birrii hamma feete amman siif ergaati na jalaa yaadda hini ergi akkaawunti Waaw ati koo ta'uun kee hedduu na fayyade yaaddoo bara dheeraa kunoo narraa cufte lafallee bitadhee manallee ijaare erga akkas naan jedhe ji'a tokko caale yoo bilbiluun kaasuu sila eessa tare na jalaa fudhatan miskiina dhugaara Wa'in akkamaatu nan boochiti naa qaama. Birrii kiyya guutuu na jalaa fudhate ji'a tokko guutuu sila eessa kute osoo isa eegu jiini torba darbe amma of yaadadhee gaabbinis na qabe cubbuun kiyya maaluma hojjedhe jedhee osoo yaaduu ustaaza yaadadhe. Margaza gasseenee linkisaa qabadhee badii kootiif gaabbee dhiifama gaafadhe kuni sobaa mitii dhugaa lafa jiru ustaaza qalbii cabsaa milkaa'uun hin jiru kuni sobaa mitii dhugaa lafa jiru ustaaza qalbii cabsaa milkaa'uun hin jiru. Ustaazni warqiidhaa jabeessaa yaa firaa walaloo koo har'aa kanumaan xumuraa. በመኪና በአየር ላይ ቢበሩ ከኡስታዛችን ጋር አይወዳደሩ ኡስታዜኛ ጀግና ኡስታዜኛ በርታታይ መደሰትን እንጂ ክፎናሊ ፊደል ቢደረደር ስንኝ ቢሞላ ኡስታዝን የሚገልጥ አንድ ፊደል አጠው አረበሉ ይመላ ለታሪክ ይቀመጥ ሁሉም እንዳይረሳ
ለታሪክ ይቀመጥ ሁሉም እንዳይረሳ። ኡስታዛችን ናቸው የተውሂድ አንበሳ የተውሂድ አንበሳ። አላሁ አክበር አላሁ አክበር። ኧረ አላህን ፍሩ። ቲክቶክን አቁሙ። ኑ ቁርአን ተማሩ ኑ ቁርአን ተማሩ። አመሰግናለሁ። ደግሜ ኡስታዝ ሙስጠፋን አመሰግናለሁ። ደግሜ ኡስታዝ ሙስጠፋን ዱንያን እንድተው ለኸይር እንዳስብ ያደረጉኝን ትንሹም ትልቁም ሴቱም ሆነ ወንዱ ምክር ላካፍላችሁ። አዳምጡ ዘመዱ ኡስታዝ ሲናገሩ ዝም በሉ አድምጡ። ብዙ ከመናገር ትንሽ ማዳመጥ ነውና ነገሩ። እባካችሁ ሰዎች ኡስታዜና ክብሩ አላሁ አክበር። ላላወቀ አሳውቅ ላልሰማ አሰማ። መርከዘል ማዳራሽ የተውሂድ ማማ። ኡስታዝ ሙስጠፋ በርታት ቀጥል፣ ማንንም አትስማ። እንኳን ቲታይና እንኳን ዲፕሎማ ማስተር ቢበጥሱ ማስተር ቢበጥሱ ከኡስታዝ ሙስጠፋ አትበልጡምና ውድድር አታብዙ። በአማርኛ ብዬ በእንግሊዝ ልቋጭ። በአማርኛ ብዬ አመሰግናለሁ እህት ወንድሞቼ። ቴንኪው ቬሪ ማች። አላሁ አክበር ማሻአላህ።